that I have given, all these questions have been answered. How true dawah has been explained. It's so easy. The only thing you have to do is open your mouth. The non-Muslim society can be divided into further 3 categories. One is the category Hawaasni Musliman tahin garee sadiitti qoodama. Kutaan duraa warra amantii qabu. Hawaasa Musliman tahin kanneen gara lixaatti argaman keessaa irra hedduun isaanii kiristaanota. Garuu kanneen keessaa kan seeraan amanticha hordofan muraasa. Isaan kitaaba macaafa jedhamu jala deeman. Biyyoota akka Indiyaa keessatti irra hedduun isaanii amantii Hinduu hordofan. Kanneen keessaa kan seeraan amanticha hordofan muraasa. Ummata kanneen itti da'waa godhuuf wanni faayidaa qabu. Ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum. Gara jechanuu fi isin jidduutti wal qixa taatee khoottaa kan jiru kan. Jechi duraa sun kamii? Allaa na'buda illa Allah. Rabbi malee waan biraa kan gabbarre. Waa'ee Rabbii tokkichaa isaaniif mirkaneessuudhaaf kitaabban isaanirraa isaaniif himuu qabna. Da'waa keessatti wanti haalaan barbaachisaa ta'e tokkichummaa Rabbii mirkaneessuudha. Wanni achiin booda jiru hundi lama farratti argama. Nama Musliman taane tokkoof waa'ee tawhiidaa yoo mirkaneessuu hin dandeenye, waa'ee tokkichummaa Rabbii yoo mirkaneessuu dadhabne bu'aa qabeessan ta'an. Waa'ee barumsa Islaamaa waan birootti himuu dandeessa. Haa ta'u malee namni sun shirkii dalaguusaa yoo itti fufu ta'e araaramni isaaf hin godhamu. Shirkiin Islaama keessatti dilii guddoodha. Rabbiilleen nama akkasiitiif araaramuun mangoone. Yoo osoon du'iin hin dura tawbaa deebi'e malee. Qur'aana irratti hundaa'uun haala kanaan da'waa godhuun wal qabatee barumsa kiyya hedduu keessatti fakkeenyaaf wal fakkeenya kiristaanaa fi Islaamaa, wal fakkeenya Hinduuzimii fi Islaamaa ibseetiin jira. Fakkeenyaaf biyyoota lixaa keessaa bakka namoonni hedduun kiristaana ifin ja'anitti garuu muraasni qofti amanticha hordofan keessatti garaagarummaa jiru dhiphisuudhaaf mata duree wal fakkeenya Islaamaa fi kiristaanaa jedhu irratti haasawa taasiseetiin jira. Haasawa sanirratti Islaamummaan amantiilee kiristaanummaan ala jiran keessaa amantii Iyesuusitti amanuu dirqama taasifte ta'uu isii ibseetiin jira. Nuti inni ergamoota Rabbii jajjaboo keessaa tokko ta'uu isaatti ni amanna. Inni Masaayaa yookiin Kiristoos ta'uu isaatti ni amanna. Karaa mu'jizaatiin abbaa malee haadha qofarraa dhalachuu isaatti ni amanna. Dubbii tana kiristaanonni ammayyoomni ja'an hedduun hin amanan. Hayyama Rabbiitiin nama du'e du'aa kaasuu isaatti ni amanna. Namoota agartuu isaanii dhabanii dhalatanii fi dhukkuba baras qaban hayyama Rabbiitiin fayyisuu isaatti ni amanna. Kiristaanotaa fi Musliimoonni hanga bakka tanaatti wal fakkaatan. Garuu namni tokko eegasiifuu bakki itti adda bahan eessa biraree je'ee gaafachuu mala. Bakki itti adda taanu kiristaanonni hedduun kanneen Yesuus Kiristoos aangoo gooftummaa fudhatee jira ja'antu jira. Angooftaadhaa je'e ja'an. Dhugumatti yoo macaafa dubbistan himni shakkii hin qabne tokkolleen kitaaba guutuu keessaa bakki Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii irratti haa jiraatu arraba isaatiin an waaqa yookiin ammoo ana nagabbaraa je'e hin jiru. An barataa amantii wal bira qabee qoratu macaafa guutuu isaa dubbiseetiin jira. Himni shakkii hin qabne tokkolleen kitaaba guutuu keessaa bakki Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii irratti haa jiraatu arraba isaatiin an waaqa yookiin ammoo ana nagabbaraa je'e hin jiru. Dhugumatti yoo macaafa dubbistan Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii irratti haa jiraatu arraba isaatiin Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 18 irratti abbaan kiyya na caala jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 29 irratti abbaan kiyya hunduma caala jedhe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 28 irratti an hafuura Waaqayyootiin hafuura hamtootaa baasa jedhe. Wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 20 irratti an humna Waaqayyootiin hafuura hamtootaa baasa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti an ifirraa kaasee waan takkallee dalaguu hin danda'u waan dhagaheen murteessa. Murteen tiyyaas tan haqaati. An fedhinnaa tiyya faana bu'uu hin danda'u. Fedhinnaa abbaa kiyyaa jalaan deemaa jedhe. Namni fedhinnaa tiyya osoo hin taane fedhinnaa Rabbii ol aanaatiin guutuu fedha jedhe Muslima. Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii irratti haa jiraatu Muslima. Ifaan ifatti kitaaba hojii ergamtootaa Acts boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti dhagaa yaa uummata Israa'el Waaqayyoo harka Yesuus nama Naazireet kanaan hojii aangoosaa dinqii fi milkita garagaraa kan isin beeytan isin jidduutti hojjechuu isaatiin fudhatamaa isa godhee ja'a. Waaqayyoo harka Yesuus nama Naazireet kanaan hojii aangoo isaa dinqii fi milkita garagaraa kan isin beeytan isin jidduutti hojjechuu isaatiin fudhatamaa isa godhe. Kanaafuu yoo macaafa isaanii dubbistan kitaabuma isaanii keessaa Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii irratti haa jiraatu aangoo gooftummaa fudhachuu dhabuu isaa mirkaneessuu dandeenya. Inni ergamaa Rabbii ol aaneeti. Kitaabuma isaanii keessaa waa'ee dhufiinsa ergamaa xumuraa fi goolabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaabuma isaanii keessaa mirkaneessuu dandeenya. Kanuma qofarratti haasawa dheeraa godhuu dandeenya.
kakuu haarawaa kitaaba Deuteronoomii yookiin keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 18 kitaaba Isaa yookiin Isaayyaas raajichaa boqonnaa 29 lakkoofsa 12 Song of Solomon yookiin weedduu boqonnaa 5 lakkoofsa 16 kakuu haarawaa wangeela Yohannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16 wangeela Yohannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26 wangeela Yohannis boqonnaa 16 lakkoofsa 7 wangeela Yohannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 14 tti himamee jira. Waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waan himame lakkoofsa isaa qofa macaafa keessaa himuu ni dandeessan. Yeroon qabnu waa'ee wantoota kanneenii akka haasofnuuf nuuf hin hayyamtu. Kaaseta kiyya kan wal fakkeenya Islaamaa fi Kiristaanaa yookiin ammoo Muhammad sallallahu alaihi wasallam macaafa keessatti ija ulaaluu dandeessan. Haaluma wal fakkaatuun hawaasa musliiman taane kanneen akka Hinduu keessa yoo jiraattanis kitaaba keenyaa fi kitaaba isaanii itti fayyadamuun gara dubbii waloo ta'ee dhufuu dandeessan. Hawaasa Buduhaa keessa yoo jiraattanis akkasuma. Yahudaa keessa jiraattan taanaanis malli jiru wal fakkaataadha. Kan amma isinii dhiyeesse kun waa'ee garee warra musliiman tahinii kanneen amantii hordofna ja'anii yaadaniiti. One category of non-Muslims is concerned, those who are religious.